السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بتنك بجمتوتا دعوتوتا عشاء إنك تدرك. إذا أردت الثاني الاثنين ركب بجمتوتا دعوتوتا كينيا بفهارة بفباية دسنا ما تدرك الثاني الاثنين جرا. مال كبتني تفتوى يوم نجي توان منو بيجي خلا كمان يعني وان باية بريدة وان يفول ليو استفاية وان باية بريدة وان من كيس ليو تاي باية بريدة في يوم موتو تلي وان هرا كتير بدن كمنا بجمتوتا كينيا كبر راحة دمات واجا يساوي ولكن تينا makasih dahulu berbahasa tadi. Berbahasa. Aye. Kemudian tienna diana artulala mesha kana tafakana ana kana alga kabdi saatini kabdi aku mutune moto kosmo wasla mata kabdi je chada mesha wanku ni bisa to kofate hem bi baba ina magana tani oge sawajin jirala ko ta to take kana oge samojin mesha kana waga isalle meeshaa maalitiin rana akka oomishamillee biraandii maal akka ta'ellee meeshaan geejjibaa oomishamu kun maal akka jedhamullee isaanumarraa nu barsiifamudha. Asumaan gara waaqa meeshaa maaltu deemna. Maalummaa isaan ibsaa sirriitti ibsaa keetti hojjetame waan hundaa yaala. Ibsa isaa sirriitti ibsinaan hojiin biraa sirriitti hojjetame. Nagaan meeshaan kun egaa isaantu hojjete isaantu ni ibsa jechuudha. Baalamuudhaan nu ibsa. Ogeessa waan ta'eef. Saatanoon kun gatiin isaa akkuma beekamu inni beekti hawaasatiin hojjetame. Keessi isaa kun daldalaa isaa shukkurii lafa galchine shukkurii abbaa fudhatanii galchine. Isa kanas ilaaluu gara dandeenyu akkasumatti. Inni kanatti kana qalamni irratti dibame immoo laala. Qalamni kun hammamameeti kunis addatti qabamamee kunis addatti qabamamee kunis addatti ashagameeti haala bareedaan boru. Maamila akkasii mahinuuf akkasitti hojii kana hojjennee namoota maamila keessanii balballiin namoo sadaffaanis kinoo isa kana fakkaata saatiniin meeshaa baay'ee bareedaadha kun saatiniin kun ilaalaa hojjettoo ta'e qulfi isaanii kun wajjiidha maraama ilaala ispiriingidha baay'ee wajjiidha meeshaa baay'ee biraandi ta'edha jechuudha dhugaa dubbisuutiin. Ayyii jalallee masaabaa isaallee. Illaa jalallee masaabaa jira. Masaaba afur qaba. Baay'ee bareeda. Seeraan jiru. Kana fakkaata hordoftoota keenya kun immoo asumaatti hanga takkaa bu'aa jechuudha. Madardaraa bichaadha inni. Madardaraa bichaan bu'aa jechuudha. Ayyii gatii isaa fixaati achumaan deemtan. Qarshii meeqa waaqaan isaanii? Kun amma kun saatiniin hojjetaa qarshii 24,000 xumurri isaa Ayyee qarshii 24,000 jecha jiranii daawwattoota keenya dhageettanii jirtanii meeshaa baay'ee bareedaadha. Haala bareedaan isin ibsanii jiranii amma immoo kana bichaa osoo hin taane algatu jira koosmoo masqamachaatu jira gara sanii dabarra. Algaaleen kana fakkaata hordoftoota keenya meelaana baay'ee bareeda. Ayyee. Weerra jeesanillee gaafa isee kan maatiin jechuun hin danda'ama. Kan nama sadii fi algichi ilaala. Meetira qaamsaa. Meetira qaamsaadha. Bal'inni isaa meetira qaamsaa jechuun meetira tokkoo fi seentimeetira 50 jechuudha. Meetira tokkoo seentimeetira 50 jedhama. Abbaa nama sadii jechuudha. Waan akkasumas wantoota adda addaa qaba. Abbunaa ibsu meeshaatu hojjete waan ta'eef. Isheen tun immoo wantoo qabdi. Isheen tun wantoo qabdi. Lalas keessa. Abbaa balbala lama. Laalamee kumudiinoo tanallee wanta xiqqaa meeshaa adda addaa keessa kakkaachuu dandeessanii as keessa laala yaadannoo wanta tokko kakkaachuu dandeessanii. Abbaa warraatu haadha maraati isheen hin dubbatu baay'ee. Sunis akkuma san immoo gurbanaa qabdi baay'ee bareeddilleedha qulfiidhaan qulfamtidha. Qulfii qabdi jechaadha. Raas keessaa kan ammoo ilaalame baay'ee geexamee hojjetame. Kanatti gootaniituma bakka irraa baafattee deemta namni sii banu hin jiru jechaadha laala. Kan harkatti qabattee ati mistira feetee achi keessa keettee deemeen baana. Goomuu hin tuquu jechaadha. Maashaallah. Ayyee sibiila isaa kanarra ibsa kennaafi sibiilli isaa kun hundi tokko miti. Sibiilli chaayinaanis jira, HH'nis jira kun tur qaallittiidhaan hojjetamee sibiilli hojjetame kun isa tokkoffaa isa dhumaati hin jira garaan jedhamee gabaarra jirudha bakka qaallittiidhaan hojjetame. Ayyee sibiila tokkoffaa hin jira jedhamee ka gabaarratti yaadamudha jedheera kun raas gabichaa osoo hin taane ergeen isaa mootu gara duuba isaa jechuudha. Haala kanaan baay'ee bareedee hojjetamee jira. Ayyee algaa kanallee kumudiinoon san bichaa miti gamallee ni jirti kanuma san fakkaatutti kunu. Abbaa kumudiinoo lamaati. Abbaa kumudiinoo lamaati. Gatii isaa ibsi kana dubbi gatii isaa. Abbuun gatii isaa isin ibsa. Kumudiinoo lama hojjetanii kumudiinoo lamaani kan hojjetamu.
Isa dhumaa kuma digdamaan hojjetama. Gatiin isaa kanuma. Ayyee gatiin algaa kana fakkaatu jechaadha. Ammallee wanta bareeduma dubartiin kamiyyuu barbaaddu wayiitu jira. Kanallee mee ibsa nuu kenni. Sakin jechuun maal su'a keessa kaa'attanitti ibsime. Ayyee asteera baay'inaan dubartootatu barbaada jechuudha. Meeshaa kana asirra yoo taane laadhuun qulqulluu kana jala bu'e. As keessa kunoo wanta guguddallee waan keessa kaa'atamuu danda'udha jechuudha. Ishii kana bira yoo tarree mootu asillee laala wanta bareedu saawwa danda'anii kana bichaa miti kun masaaba xiqqaa masaaba kunillee wanta barbaadan kaa'atamuu danda'udha. San bichaa miti. Yoo waan sirraa ta'e jala qaqqabe lakka akkasii miti. Achumatti qaqqabdan laala akkanumatti gana gaafatan akkanatti gana. Kun haala kanaan cimtee haala kanaan banamti jechaadha. Ammallee gaduma qabaachuu dhiiba. Gadi qabaa ayyee. Siistama barbaadde galchaanis. Laale akkasumatti qaqqabe akkasuma gadi qabe malee. Gadi qabe haala kanaan cimti. Mastaawatiin immoo ganaa itti galata. Akka barbaadan asirrallee waan barbaadan dardaruu dandeessanii kun irratti geedhamtee hojjetamtee jirti. Baay'ee bareeda meeshaan kun maashaallah tabaarakallah. Hundaafuyyuu gatii isaa baalamoonni bira jira waan ta'eef baalamoonni. Gatiin ishee birrii 7,000 kan xumuramtu gatiin dhumaa anitti hojjetamtee baate birrii 7,000. Ayyee daawwattoota keenyaa meeshaan kun jechuudha qarshii 7,000 hojjetamee garuu faayidaan isaa 7,000 baay'ee bareeda meeshaa ilmii qabu. Miidiyee fi faayidaan Sini cema mastawuti kana rejeza mastawuti gati shiti shimi cemale mufatti mutama mastawuti isaati amma baay'ina wuddii kan ta'e baay'ee wuddii kan ta'e mastawuti isaati jecha mastawuti isaati muka caalaa isii waddachee mastawuti gati jechaa jira mastawuti immoo gidee fe'amu akka namni kana waaramee amma galle gidee fe'amu itti gara mastawuti isaa kana fakkaata waagaan isaa ayyaa gammaan hojii keessatti guddaa qabaa deemtee ajajattan immoo isin hundaafuu haala kanaan hojjenne bakka isin barbaadanitti isin geessuu dandeenya isin jennaa kun baalamoonni nu bira jira bareechee diizaayinii isin barbaadan kana bichaa suntaan isin jechuu danda'a. Share like subscribe gochuudhaan jajjabeessuu barbaadina turre jirra. Baay'ee ani Aisha asirratti maaliin jechuu barbaada si fakkaate kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya kun haga dhumaatii miti baay'ee asii ganaa fe'amee mana geessamee fi meeshaan kun guutuun isaa asii hiikameetiin ganaa itayya deemaa jechuudha. Asii itayya deemee itayyatti hiikamee fe'amaa yeroo achi gaheellee mootu gaa hordoftoota keenya feenee maatiin mana keessa galchinee akkam akka bareedu isinitti agarsiifna. Isiniin jedha hordoftoota keenya as gubbaa mootu ka MDF waan chuupidii bareedatu gaara chuupidiin kunillee sadarkaa qaba. abbaa 13 chubbuudina sirra galu isa dhuma abbaa 13 jedhama isa to sirra galu chubbuudina sirra galu tokko fadha abbaa 8 jira abbaan jira isaa mata sirra kan galu abbaa 13 abbaa 13 jechuun kun tiknasi isaati furdina isaati furdina saaga hanuma jechuudha bakka chubbuudin jira jedhameetu yaadamu tokkoffaa irra gala halkaan quality eeggate ta'e chubbidillee tokkoffaa kadheetu irra gala ittiin jecha irra gaafa chubbidiin galee halkaan firaashni galee immoo kana caalaa akka bareedu abdii qabna. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaa akkuma ajaja keessaniitiin bifa kanaan ijeessinee dhiyeessina namoonni ajajatu barbaadan lakkoofsa keenya lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 977